Shama akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamtoota hordoftoota tiiktookii keenyaa. Guyyaa irraa waan irratti dubbachuudhaaf garana dhufeef tokko uummanni Shawaa Kaabaa yookiin Salaalee maaliif gara waaqayyootti garagalee kadhachuudhaaf gamtaan ba'e? Hundi keenya maal beekna laata? Isa kanarratti waa jechuun dhufe. Manni keenya uummanni kaaba Shaggar Salaalee duudhaa isaa isa ganamaatiin taateewwan yeroo ammaa kanatti ta'aa jiru keessaa taateewwan hamtuun sabaa fi gosa irratti raawwachaa jiru kana dhaabsisuudhaaf yaa Waaqayyo ati nurraa dhaabi mee tokko nu taasisi jechuudhaaf baheera. Furmaanni isaa ta'uus kan qabu gara Waaqatti harka ofii diriirsuudha. Kan ol dhabe, kan walitti muufate garaa olii baasee akka walitti araaramuuf Rabbi kadhachuudha. Kan Rabbi caalu hin jiru. Rabbi gaditti manguddoodha waan ta'eef. Kanaaf manni Salaalee Shawaa Kaabaa durba dhiira bira hin geenye, dhiira durba bira hin geenye, akkasumas dhiira uffannaa shamarranii kaawwate, durba surree dhiiraa kaawwatte, garagaltoodhaan uwwisanii ba'uun, daa'imman waan jiran walitti camaduun, akkasumas qotiyyoos camaduun, farda luugamanii baasuun, callee, caaccuu, kallacha hunda qabatanii ba'uun, jaartii cifiree, jaarsa, akkasumas daa'imman dubbachuu hin dandeenye qabatanii ba'uun akka aadaa Oromootti hiika mataasaa qaba waan ta'eef Rabbi kadhachuudhaaf kan ol lolutti nu araarsi, tokko nu taasisi, jidduu keenya keessaa hannu nyaatu nu keessaa baasi, nurraa dhaabii, hin dadhabne kan ol ajjeese kan wal balleesse eenyu jennee itti murteessinu gumaa kan kaffalchiisnu hin jiru. Nu ga'ee jedhaa nurraa dhaabaa, nuuf jedhaa biyyaaf jedhaa olola irratti nurraa dhaabaa, yaa Rabbi nurraa dhaabi jedhanii Waaqa isaanii kadhatu. Kana jechuun akka aadaa Oromootti duudhaalee nama maqaa isin waami kun kan ba'eef namni kana bira cabsee darbe kanaan araaramu baate dhumni isaa maal ta'a yoo jettan kun sirna kadhannaa zirasgootaa waan ta'eef dhuma isaa irratti garuu abaarsi ni deebi'amaa jechuudha. Kanaaf manni Oromoo hundi kan kaabaaf kibbaa kana beektanii waan godhamuu qabu hawaasni nagaa barbaada waan ta'eef nagaaf dursa kennitanii qaama kamiyyuu hin jennu biyya bulchaa jirus kan bosona jirus kan jidduu deemee uummata miidhaa jirus kana hubachuudhaan uummanni keenya nagaa akka argatu akka bubba'ee galuuf akka nagaan jiraatee qotatee jiraatuuf akka eenyummaa kamittiyyuu nagaan akka jiraatuuf waamicha uummanni Salaalee siniif godhe kana fakkeenyummaa biyya kana keessatti fudhachuudhaan naannoo biraatti illee akka hojjetamuuf hundi keessanuu harka keessan harka karaa nagaatti akka diriirsitan manni Salaalee qofatu rakkate sun taane guutuu Oromiyaa keessatti safuun taanetti ta'aa ture waan ta'eef jaartitu gudeeddame, jaarsatu reebbame, daa'immantu gudeeddame, kabaja dhabame, ulfina dhabame, ulfinni dhabame sun kabajni dhabame sun Oromoo irraa mulqame, qeesaa irratti mulqame. Kanaaf Oromoon qaamni biyya bulchaa jirus kan bosona jirus nagaa harka keessan gara nagaa daandii nagaatti diriirsadha. Nagaan biyyaaf haa bu'u, nagaan naannoof haa bu'u, uummata keenyaaf nagaa hawwina, duuti irraa haa dhaabbattu, duuti irraa dhaabbachuu qabdu. Kanaaf harka keessan diriirsadha, nagaa nuu buusadha, araara buusadha, araara daandii nagaatti isiniin jennaa. Galatoomaadha hundi keessan warri sagaleen kun sin bira ga'e sheer koopbii godha duutii godhadha uummata keenya bira gahaa isiniin jenna galatooma. Itti fufuudhaan egaa akkasumatti uummanni keenya waan akkaataa aadaa isaatti akkaataa duudhaa isaatti akka uummata isaa araara buusuu kallattii hundaanuu waliif wal bira dhaabbatu uummata keenya tajaajila
loogirraa fagaateen akkaataa Oromootti olitti araarsee uummata kana tokko taasisu gubbaarratti gahee guddaa taphatu. Kana bichaas osoo hin ta'in beekaan hayyoon biyya keessa jiru biyya alaa jiru ani beekadha ilma Oromooti kan jedhu dhimma araaraaf uummanni salaalee ba'e rakkoo amma galteetti galte kana akka irraa dhaabbatuuf uummata waaqatti jechaa jiru kana bira dhaabbachuudhaan nagaan akka uummata keenya bu'u akka uummanni keenya nagaa ta'ee qotatee daldalatee nagaan bahee galu hundi keenya gahee qabna waan ta'eef nagaan akka deebi'u nagaan bakkatti akka deebi'u Oromoon tokko akka ta'u irratti hojjetamuu fi kan walitti bu'e walitti araarsuun dirqama ta'a jedheetiin amanna akka Oromootti. Namni egaa Oromoon jaarsi jaartiin gadaamessi jaartiin ulfaa bahanii kadhannaa kana raawwatan safuu qabu waan ta'eef safuu isaanii kana eeguun dirqama ta'a jechuudha.